oduu isinitti hima Anshamsu Bashiri. Miseensonni paarlaamaa gamtaan Afrikaa mootummaa fi hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo akka araarsu gaafatan. Miseensonni paarlaamaa Itoophiyaa naannoo Oromiyaa irraa filataman gamtaan Afrikaa mootummaa Itoophiyaa fi hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo jaarsummaan akka araarsu gaafataniiti jiran. Miseensonni lakkoofsaan 10 ol ta'an guyyaa wixataa xalayaa dhaaba waajjira isaa Finfinnee godhateef qaaman argamanii kennaniiti jiran. Gamtaan Afrikaa mootummaa fi TPLF mariin wal dhibdee akka furan tumsuun waraana waggaa lamaaf kaaba Itoophiyaa goolaa ture xumureetti tolchuuf gargaareeti ture. Xalayaa kana irratti miseensonni kunniin gamtichi lola waggoota afurii oliif Oromiyaa keessa lubbuu lammiilee hedduu galaafatee salphisee ilaaleeti jira jechuun gadda guddaa qaban ibsaniiti jiran. Nageenyi Tigraayitti bu'ee Oromiyaa keessaas akka bu'uuni barbaanna jechuunis gaafatan miseensonni paarlaamaa kunneen gamtaan Afrikaa jidduu seenee jaarsummaan akka waliigalteerra akka gahamu yaada qabanis dhiyeessaniiti jiran. Gaafii miseensonni paarlaamaa gamtaa Afrikaaf dhiyeessan ilaalchisee gamtichi dhimmicha irratti wanti hanga ammaatti jee takka illee hin jiru. Miseensonni kunneen lola humnoota mootummaa fi hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo itti deemaa jiru mariin akka furamu yeroo gaafatan kuni kan jalqabaati miti. Mootummaan naannoo Oromiyaa baatii takka dura waamicha araaraa hidhattootaaf dhiyeessee turuun isaatis ni yaadatama. Waamicha kanaas hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoo haal duree kaa'uun akka fudhatan ibsaniiti turan. Miseensonni paarlaamaa kanneen qaamoleen lamaan rakkinichaa mariin furuuf fedhii agarsiisu jajanii haa ta'u malee tarkaanfiin qabatamaa furmaatatti geessu mul'ataa hin jiru jechuun komii qaban ibsan. Miseensonni paarlaamaa kanneen rakkoon Oromiyaa naannicha qofa hin ilaalatu mootummaan federaalaas qooda ofii gumaachuu qaba jechuun ni gaafatan. Torban dabre Itoophiyaa kan daawwatan ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Antooni Bilinkan marii ministeera muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad waliin taasisaniin dhimma haala Oromiyaa keessa irratti yaaddoo akka qaban ibsan. Jalqaba waggaa kanaa mootummaa fi TPLF waraana dhaabuun wal dhibdee mariin erga furan booda rakkoon Oromiyaas mariin akka furamu kan abdatanii turan. Mootummaan yeroo adda addaatti opereeshinii waraanaa geggeessus furmaanni waraanii hin argamne Oromiyaa keessatti. Ameerikaan waraana kaaba Itoophiyaatiin yakki waraanaa raawwatameeti jira jechuun ibsa baaftee Itoophiyaan kuffisteeti jirti. Humnoonni waraanaa Tigraay keessatti hirmaatan hundinuu yakka waraanaa raawwachuu Ameerikaan mirkaneeffatteeti jirti. Jaan ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Antooni Bilinkan ibsa kan baasan yoo ta'u Itoophiyaan ammoo gama isiitiin ibsa ministeerri dhimma alaa Ameerikaa kenne kana kuffisteeti jirti. Dubbiin ministeera dhimma alaa Antooni Bilinkan kun erga torban dabre Itoophiyaa daawwatanii deebi'an booda dhagame. Kanneen waraanaa keessaa qooda fudhatan miseensonni raayyaa ittisa biyya Itoophiyaa, loltoota Eertiraa, hidhattoota TPLF fi humnoonni naannoo Amaaraa yakka waraanaa raawwataniiti jiranii ibsi waajjirri ministeera dhimma alaa Ameerikaa irraa kenname kun. Waraana kaaba Itoophiyaa waggoota lamaaf tureen lubbuun kumaatamaan lakkaa'amu darbeeti jira. Kuma dhibbaan kan lakkaa'aman beelaaf saaxilaman miliyoonni ammoo qe'ee fi qabeenya isaaniirraa buqqaaniiti jiranii jira. Miseensonni raayyaa ittisa biyya Itoophiyaa humna ittisa Eertiraa fi hidhattoonni Amaaraa Tigraay keessatti yakka namummaa kanneen akka hiraarsuun ajjeesu gudeedii fi yakka salquunnamtii raawwatanii jiranii jiran Antooni Bilinkan. Reuters akka gabaasetti Antooni Bilinkan miseensonni hidhattoota Amaaraa lixa Tigraay keessatti dhalattoota Tigraay irratti dararaa hamaa raawwachuun dhalattoota Tigraay naannicha keessaa dhabamsiisuun yakka hamaa raawwataniiti jiranii jiran. Mootummaan Itoophiyaa tarkaanfiiwwan gaafatamummaa mirkaneessuu itti fufa kan ibsi kun michoonni Itoophiyaa dhimma kanarratti akka cinaa dhaabbatan waamicha dhiyeessaniiti jiran. Antooni Bilinkan daawwannaa hojii torban dabre Itoophiyaatti taasisaniin adeemsi waliigaltee nageenyaa hojiirra oolchuu jajjabeessaa ta'uu ibsaniiti jiran. Haa ta'u malee nageenya waaraa fiduuf dhimmoonni irratti waliigalanii hin raawwatamne akka jiru siman. Itoophiyaan carraa daldala qaraxaa irraa bilisaa agawatti deebisuufis hojiirra oolmaa waliigaltichaa murteessaa ta'uudha dubbatan Antooni Bilinkan. Daawwannaa saniin haala jiru hunda erga sakattanii booda yakki waraanaa raawwatamuudhaas ibsan. Antooni Bilinkan erga waraana kaaba Itoophiyaatti eegalee qondaala olaanaa Ameerikaa yeroo jalqabaatiif Itoophiyaa daawwatanidha. Mootummaan Itoophiyaa fi humnoonni Tigraay waraana waggoota lamaaf dhiiga dhangalaasaa ture waliigaltee nagaa furuuf waliigaltee nagaa kan mallatteessan sadaasa dabre ture. Dubbiimtuu ministeera muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad Billaneessuyyum Bilinkan qaamolee lameenuu waliin wayita mari'atan yakki waraanaa raawwatamuusaa amanamee qaamni yakka raawwate itti gaafatamuu akka qabu cimsanii dubbatanii jiranii jette. Waraana kanaan dhiittaa mirga namummaa jecha murtii seera malee gudeeddiin saamichi humnaan buqqaasuun akka raawwatame dhaabbilee mirga namummaatiin ibsamaatee ture. Qaamolee waraanicha keessatti hirmaatan hundinuu garuu himannaa kana haalaati jiran. Ameerikaan loltoonni mootummaa Itoophiyaa fi humnoonni Eertiraa akkasumas hidhattoonni naannoo Amaaraa tibbaa waraanaa Tigraay yakka dhala namaa irratti raawwachuu adda durummaan ibsaati turte. Itoophiyaan garuu himata Ameerikaa kanaan jiddu seentummaa fi birmadummaa biyya sarbuu maqaa joon ofirraa ittisaa turte. Ibsi Ameerikaa kun bahee guyyaa tokko booda manni marii nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomanii dhiittaa mirga namoomaa waraana Tigraay waggoota lamaaf tureen raawwatame irratti mari'achuuf akka deemu dhagahameeti jira. Walga'ii idilee mana maree kanaa Jineevatti taa'amuuf deemu kana irratti gareen ogeeyyii mirgoota namaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii waan qorannoo isaaniitiin irra gaan irratti gabaasanii dhiyeessan jaameeti eegama. Gareen kun waxabajjii dabre gara Finfinnee imaleeti ture. Garuu mootummaan Itoophiyaa iddoo dhiittaa mirga namummaa itti raawwatame deemanii akka hin qoranne dhorkuu himataati turan. Mootummaan Itoophiyaa komishiniin kun mala ittiin dhimma Itoophiyaa keessa seenaa jiranidha jechuun hundeeffamuu isaallee fudhatama dhabsiiseeti ture.
Yukureen misaayilonni Raashiyaa Kireemiyaatti barbadaa'uu beeksifte. Dhoohinsi kaaba Kireemiyaa iddoo Raashiyaan humnaan Yukureen irraa fudhatteetti mudate misaayilota Raashiyaa baaburaan fe'amee imalarra ture barbadeessuu ministeerri ittisaa Yukureen beeksiseeti jira. Bulchaan Raashiyaa magaalaa Zonkooy jedhamutti Ihoor Ivaan akka himanitti naannichi dirooniidhaan haleelamee jiran. Yukureen dhoohinsi sun dhaqqabuu ibsuun dhoohinsi akkasii waanuma baratame jechuun ibsurraa kan dabre haleellaa kana duuba akka turte garuu hin amanne. Yukureen haleellaa kana raawwachuun yoo mirkanaa'e haleellaa waraanni Yukureen Kireemiyaatti akka tasaa dhaqqabsise ta'uu isaati. Raashiyaan bara 2014 humnaan Kireemiyaa Yukureen irraa dhuunfattee turuun isin yaadatama. Ministeerri ittisaa Yukureen ibsa baaseen akka jeetti dhoohinsi boombii adeemsa Raashiyaa meeshaalee waraanaa hiikkachiisuu itti fufsiisa. Akkasumas dachii Yukureen kan taate Kireemiyaa weerartoota irraa bilisa baasaa jiran. Yukureen akka himtetti misaayilota haleelaman san silaa doonii Raashiyaa galaana gurraacha irratti argamuutu itti gargaarama ture jette. Bulchaan Raashiyaan magaalaa Zonkooy jedhamutti Ihoor Ivaan akka himanitti dargaggeessi ganna 33 diroonii rukutamtee kuftee madaa'e tokko hospitaala geeffamuudha himan. Qondaalli Raashiyaa kun haleellaa maadhee waraana irratti xiyyeeffate garuu dhaqqabuu hin ibsine. Ihoor Ivaan akka himanitti gamoowwan hedduutu ibiddaan qabate raabsaan anniisaa elektirikaa barbaadaa'eeti jira jechuun miidiyaa biyyattiitti himan. Raashiyaa yeroo xumuraaf haleellaa diroonii galaana gurraacha buufata doonii Kireemiyaa kan ta'e Sivaastoopool irratti argamu haleelti jettee kan balaaleffattes onkoleellisa bara 2022 keessa ture. Yeroo sanitti dirooniiwwan sagaliitu doonii waraanaa san haleeluuf bobbaafamee jette Raashiyaan. Yukureen garuu haleellaa saniif itti gaafatamummaa osoo hin fudhatin hafte. Guyyaa pirezidaantiin Ameerikaa duraanii Doonaald Tiraamp to'annoo jala oolfamuuf deemanitti poolisoonni Ameerikaa qophii isaanii eegalaniiti jiran. Pirezidaantiin duraanii Ameerikaa Doonaald Tiraamp qorannoo namni odeeffannoo akka hin baasne kaffaluu wal qabatee geggeeffamaa tureen tarii to'annoo jala yoo oolfamaniif poolisoonni magaalota Ameerikaa ijoo keessa jiran hiriira mormii mudatuu danda'u to'achuuf qophii taasisaati jiran. Aangawoonni Niw Yoork, Waashingtan DC fi Los Angeles keessa jiran qondaaltota nageenyaa eessisan dabalataan bobbaasaniiti jiran. Tiraamp hojjettuu fiilmii saalqunnamtii saalaa wajjin hariiroo gaa'elaa isaaniitii alatti qabaatan jamee irratti akka hin dubbanneef callisisuuf jecha maallaqa isiidhaaf kaffalaniiti jiran shakkii jedhuun abbaan alangaa Manhattan himata irratti banuu danda'a jame. Kunis pirezidaantii duraanii Ameerikaa irratti himata yakkaa yeroo jalqabaaf dhiyaatu ta'uuf jira. Gaafa wiixataa mana murtii yakkaa Manhattan akka miidiyaaleen Ameerikaatti tilmaamanitti Tiraamp to'annoo jala oolfamanii bakka itti himataman ashaaraan isaanii fi suuraan isaanii fudhatamuu fuulduratti dallaan sibiilaan kaameeti jira. Dabalataanis gamoo Tiraamp magaalattii keessa jiru fuulduratti poolisoonni dabalataa bobbaafamaniiti jiran. Qorattoota uffata siivilii uffatan dabalatee miseensonni waajjira poolisii Niw Yoork hundi gaafa kibxataa uffata poolisii isaanii uffatanii bobbaafamuuf qophaa'anii akka jiran maddi poolisii eeruun CBS gabaaseeti jira. Humni waloo poolisii federaalaa biyyattii fi poolisii magaalaa Niw Yoork humna pirezidaantii duraanii tiksu kan sekireetari sarvis jedhamu waliin akkaataa Tiraamp tarii to'annoo jala oolfamuu danda'an irratti mari'ataniiti jiran. Poolisiin kaapitaal kan magaalaa Waashingtanitti abbootii seeraa kaapitaal hiiliif eegumsa taasisan gaafa kibxataa labsii yeroo muddamaa labsuuf akka karoorfate miidiyaan biyyattii CBS jedhamu gabaasee jira. Labsiin kun dhaabbilee nageenya eeysan waliin sirnaan hojjechuuf akka dabaluuf jecha kan kaa'amu ta'uudha himan. Qondaalonni jeequmsa siivilii dabalataas qophiin eeggachaati jiran. Ta'us maddi mani marii doorsisi yakka yaaddoon adda baafamee akka hin jirre himuun kun tarkaanfii dursanii qophaa'uudhaati jeeti jira. Los Angeles keessatti poolisiin magaalattii fi qondaalonni federaalaa hiriira Tiraampiin deeggaruun gamoo federaalaa fuulduratti kibxata geggeeffamuu maluuf qophaa'aa akka jiran gaazexaan LA Times gabaaseeti jira. Doonaald Tiraamp kibxata to'annaa jala oolfamuun isaanii akka hin oolle gaafa sanbataa erga barreessaniin booda intarneeta irratti doorsisi qondaalota mootummaa fi seeraa irratti taasifamuu dabaluu isaa qondaaltonni basaasa Ameerikaa hubachuu isaanii CBS gabaasee jira. Doorsisni hedduun kan irratti taasifame abbaa alangaa Manhattan Alvin Bragg nama obbo Tiraamp irratti mataa bananiidha jedhamanii yaadamaniin irratti ta'uu isaati. Tiraamp dabalataan deeggartoonni isaanii hiriira mormii geggeessuu akka qaban barreessanii turan. Guyyuma san booda Bragg ergaa imeelii hojjettoota isaaniif erganiin yaalii waajjira keenyaa fi olaantummaa seeraa Niw Yoork doorsisuuf taasifamu hin fudhannu jechuudhaan dubbatan. Kaayyoomtoota daawwattoota BBS Oduu